Sekarang udah gay, orang misal usul, orang Amerika usul, boleh nugal, boleh nubul, kita kena nubul, wajib nudah gay, wajib kita nubuat, nuebis, orang itu kodol, apa itu kodol bis, akal nugal sis, nugal kari, peradu baru dapat, notis, nuas, hari lagi. Kenyikan ke musuh tujuan, kenyikan ke orang umum, kenyikan ke tiba pun tidak tuh, lagi awal, kenyikan tiba pun tidak tuh. Haus, tapi sama bino. Haus, laporan haus. Haus, ukuran haus. Haus, bikin gimana? Ada kenyang haus. Haus, orang montok plato. Ada, sedang kupakai. Yawa nagano de, sibu nagano de alebio. Sibu nagano. Dewan juga gengsi. Orang mau ikat abad degi di mana? Ada wakayo sudah tentu dah dalam budaya markata lafawida wakayo sudah Bangga pacar ke, Oromo ni jaga bate jisa banam, Oromo kuda kabate jisa lego, Oromo tilu kabate jisa lego, Oromo luka kabate jisa lego, Oromo jatuh jatuh bila membuat sini. Itu
Azuri kawak diabe lama. Aku menjadi dalam pertatan untuk pernah sedekah amal dan negara kedua. Ya ada familia kami itu lata mafi ture lata. Bagarabbiin baga waayili hoggaa kana guutuu waliin nu fideenja. Jechi kiyya haalamada nuti bakka tana carraaqa cimaa dhaam geenyu. Amma immoo Oromoonni heddummaannee asii wal geenye kun yaada wal dabarfannee akkatti ayyaana keenya kana guddifu haganarraa bu'u irreeffannee ammallee rakkoo jirtu hiikkannee bakki tun bakka haala jechuudha mana yaalaa jechuudha dhukkubsataan meeqatti fayyee maraataan meeqatti qulqullaa'ee rakkoo meeqatti hiikkannee eega bakka sanatti ayyaaneffanne waan nu guutamu malee waan nurraa hir'atu agarre. Kanaafuu har'aan tana dubartootaa fi dhiirtilleen akkuma gartee ayyaana waggaa kana nagaan nu gahee walit dachaaneef waan irreeffannu wal hubachiifne haganarratti akka guddifannu galatoomaa isinii ja'a. Kibba kabarraa jechuudha. Kabaratanii barumsa kana argatanii hordofanii abboota keenya akaakoo keenya abuuboo keenya ka darbanirra haala kana buuqamanii kanuu gadi fidanii nuu gadi fidanii uummata Oromoo adoosaa addaan ciccitanii amantaan gargar isaan saamee biyya biraatti isaan hin miidhin ijaaraa turre amantaa musliimaa ta'e kabbaa fedhe haa ta'u. Sanggaa keenya amma ture kajaare. Sanggaan keenya galma keenya ijaaruu ni qaba. Sanggaan keenya galma keenya guddisuu qaba. Namni Oromoon goonuu qabna. Galatooma. Yeroo itti Oromoon of beekee wal agarree bakka tokko teenyee waaqa keenya wajjin waaqeffannee lubbuu wal agarree edaadhuma jirraa kaleessa hin babbannee bannee faffacaanee bakka dhabnee akka dhabne maatiin keenyas nu hubachuu didanii uummanni keenyas nu hubachuu didanii akkuma warra nu balleessu kalees nu barbadeessanii dachuma teenya irratti dhagaan ijaarratanii mastaawutiin ijaarratanii nurra deemanii keenyan immoo mana jaalattii takka kireeffatanii akkas tatta'an jechaa warra tureessan warra sanii wajjin ta'anii callisan. Seera Oromoon ittiin bulu wallaallee haga har'a guutti dhabaa kan jirruuf bara ta'eefu waaqayyoon nu dubbateefu namni hundi sirroofne malkaatti tulluutti seera Oromootitti bulla jedhee hizbiin taa'an kun hundi walitti waa seera keenya barbaanne malee wanta tokko wanni hojii keenya kun keessatti galee yookaan seera mootummaa yookaan seera biraatu kun qabu nun jaalala kaleechatiif amantii kaleechatiif abbaan ilma jaalatee intalti haadha jaalattee obboleessa jaalatu sana rabbi nu haa beeksisu jennee carraa. Lafeetiin lafaan tokkodha. Akkuma iddaan lafeen tokko taane kan dhiibbaan humnaan waan nu jalaa faca'e kan deebisnee walitti qabachuuf waaqayyoo afaan keenyaaf laphee keenya tokko haa godhu jedha.
Dhimmi kun dhimma hunda keenyaa waan ta'eef dhimma jaarsaa, ilma jaartii, ilma dardaraa, ilma dhiiraa, ilma dhalaa waan hin taaneef amma dhimma kanarratti hundi keenyu kan nurraa eegamu kafaluuf gochuuf walii keenyaaf ofii keenyaaf waadaa galuu qabna. Kana kanan jedhu ergaa namaa otoo hin tahin ergaa waaqa Oromoo, ergaa uumama keenyaa, ergaa ofii keenyaa ofii keenya geessisuuf hundi keenya waliin suu bu'aaf bayyaa dhoowwannu. Galatoomaa jennaani Dr. Geetahuun baay'ee isaan galateeffannaa yaada abaree. Jaalattoota fi hordoftoota amantii waaqeffannaa kun dokumentaarii fi waldaan hordoftoota amantii waaqeffannaa yeroo duraatiif qopheessuun isinitti dhiyeessine. Beekun dura barachuuf dursa akkuma jedhamu waldaan hordoftoota amantii waaqeffannaa walhubannaa fi garaagarummaan akka hin dhufneef yeroo adda addaa galmoota jiran irratti irraa barnootaa fi adeemsa amantiitiin ture maal iftahuudhaa jechuudhaan beeka. Iftahuun ammoo heera uumaati. Uumaan abbaan uumaa kasi uume. Ifti taasise malee namas hin taasifne. Waaqeffataa ta'uun iftahuun heera uumaati. Waaqeffataan kuni waaqa isaa kana akkamitti ilaala? Waaqeffataan waaqa isaa akkatti ilaalu akkuma illee lukkuu ta'ee diimtuu keessaa ta'e adiin tuni waaqa isaati. Diimtuu sani waaqeffataadha jechuudha. Karaa kan biyyoon fuula deebi'ee waaqa kiyyaa wal qunnamnaa jedheeti laala. Karaa fuula deebi'ee waaqa kiyya jira jedheeti amanaa jechuudha waaqeffataatti. Gamana garagalee morma micciiree gamana garagalee achi garagali jechuudhaan karaa tokko garagaluu jechuudha. Amantaa jechuun maal jechuudha? Amantii jechuun akka nama tokko itti homaa jechuu miti. Akka sabaatti garuu saba tokko kan fuula gar tokko deebisu jechuudha. Nuti amma fakkeenyaaf Oromoo Musliima taane asii biyya keessa jennee wanni karaa makkaa fuula deebinuu fi amantaatu garas nu deebise jechuudha malee dhaloota keenya oduu asii qabnu, oduu abbummaa asii waliin qabnu, oduu laftaan kana waliin dhannee jiraannu amantaa jechuudha. Amantaa garaagarummaan amantaadha. Haga kana jechuudha. Wanni amantaa jedhamu kun jaalala nama keessatti uuma. Wal jala nama yaasa. Tokkummaa uuma. Jaalala uuma. Kun immoo waaqni si wanni jaatu keessa tokko waan ta'eef amantaa jechuun kana. Yakka waaqaa lafaa jedhanii yakka waaqaa lafaa muumaan. Amaneen itti aansee irbuu eeggata safuu abbaa gadaa jedhan. Sadaffaa irratti. Arfaffaa irratti immoo eera abbaa gadaa jedhan. Shanaffaa irratti saglan addunyaa jedhan. Ja'affaa irratti saglan eebbaa jedhan. Torbaffaa irratti saglan abaarsaa jedhan. Saddeettaffaa irratti saglan diinaa jedhanii.
yaala abbaa gadaa kan jedhamu gubbaarratti nu raafate kana walitti sagalii ammalleen immoo yakka walqixxummaa dhiiraaf dubartii kan jedhamtu jira yakka fooyyessaa diinagdee jedhanii yakka malkaa lagaa jedhanii yakka daddeessa oromoo jedhanii aadaa bal'aa fi seenaa guddaa qabudha. Akkuma san immoo uummanni oromoo kun heera bulmaata isaa keessatti heera lafa godhate qaba. Heerri sunis waan kun dhiiraaf dubara uumee lafa kaayee jira. Dhiirri dubartiin kun immoo mana tokko keessa akkamitti buluu danda'u. Isa jedhu uummanni oromoo heera kana keessatti lafa godhatee qaba. Innis heera kana keessatti akka inni itti lafa godhatee qabu walqixxummaa dhiiraaf dhalaa kan jedhamu mata duree of danda'e jira jecha heera isaanii keessatti. Walqixxummaa dhiirri dubartiin akkamitti walqixa akkamitti mana keessa tokko jiraachuu danda'u isa jedhuu fi kanaaf dhiiraaf dubartiin kun egaa walitti dhufanii booda dhiira wal dubartiitu caalaa jennaan namni nama caaluu danda'u dhiiras ta'e dubartiin nama kophaatti da'uu danda'u jedhanii hayyoonni kun ammoo waan yoo ati dhoksite biyya galaafatu waan badaa biyyatti dhufu sagantaa hammaata dhaloota afaan godhu tokko akkasumatti dhoksii qabu jechuun bakka sanatti dubbiin hambummaadhaan jiru sagantaa dhaloota kana addaan diigee afaan godhu yoo ta'e baafte dubbachaa jiru kun dhoksan qabu yoo dhoksite maaltu ta'a biyya badaa miidhee dhaloonni kun afaan ta'e jechuun nageenya dhabame fayyaan dhabame diinagdeen dhabame wali bira bobba'anii nagaan oolanii galuun dhabame jechuudha. Kanaafuu akka kanatti waa dhoksamuu qabu dhoksan jechuudha. Eegaa amma fakkeenyuma kanaan deemna wanni waa hedduu jira. Waa hedduu jira kan namaa gaafa walitti raawwatamu qaba. Kuni akka itti raawwatamu qaba. Oromoon illee akkuma uummata addunyaa kana amantii mataasaa ta'e qabaa jechuudha. Addunyaa kanarratti biyyoolee waan sadi qaban keessaa uummanni Oromoo tokko jechuudha. Biyyoolee muraasa keessaa uummanni Oromoo uummata waan sadi guuttatee qabu jechaadha. Bulchiisa mataa isaa gadaa. Godina Shawaa magaalaa Walancitiitti galma amantii waaqeffannaa wasatichi sirna gadaa Oromoo fi amantii waaqeffannaa waltaasisuu irratti muddee 18 hanga amajjii bara 2005 gaggeeffame irratti abbootii gadaa godinaalee Oromiyaa mararraa dhufan maal irratti walii galan laata? walii isaanii irraa hoo maal baraa turan? Marrattis qorichi maaliin godhafame? Duuka bu'aa. Mormiinis ture, mariinis ture, yaada walii argachuudhaaf xiqqoo wal'aansoo ture jechuudha. Loqotallee wal hubachuun dadhabamte hanga bittinnoofne osoo akkasumas bittinnooti fufne afaanum Oromoo kun caccabee afaan biraan ol kaa'uudhaaf karaa ture jechuudha. Afaanis walii galanii qabxiin ijoo walii galan sun maalidha? Gadaan Oromoodha kun Oromoo jenna. Gadaa Oromoo jedhamee Oromoo gaggeeffamaa kan jiru hin jiru. Yaa gadaa Booranaa, yaa gadaa Gujii, gadaa Tuulamaa, gadaa Maccaa, gadaa Karrayyuu, gadaa Ituu, gadaa Afran Qalloo, gadaa Arsii jedhanii akkasitti gadaan huurraa caccabee bakka bakkatti Oromoo kan jedhu suni garam jira abbaan isaan dhale sun. Fi wanni isaan gaggeessaa jiran kun haguma addaan bittinnaan kana waan bittinnaawaa tokko ta'a. Namatti baay'ata jechuudha. Kanaaf waraabessi kan goda qabu lafee funaannataa jedha. Nuti goda qabaachuu qabna abbaa tokkorraa dhalannee kan dur ture san bara Minilikiin dura ture san gadaa Oromoodha. Akkasitti walitti qabne mana ijaaranii yoo bantii tokkichatti walitti hin qabin bu'aa hin qabu. Kanaaf akka bulchiinsa pirezidaantii mootummoonni adda addaa qaban tokko gadaan Oromoodhaa kun abbaa gadaa tokko. Akka jaarsa Oromoo tokkotti hagarumaan kenna. Warra tokkoon tokkummatti wal amanu waan ta'eef Oromoon tokkummatti namni tokko Oromoo ta'ee yoo dubbate naatu dubbatiin ijee Oromoo waan lafaan kaafneef tokkisan irratti waan guutamuuf tokko ummata Oromoo agarsiisuu bokkuun tokko eebbiti abbaan bokkuu tokko abbaa bokkuu Oromoo ta'ee nu eebbisee. Abbootii gadaa godinaalee Oromiyaa mararraa dhufan maal irratti walii galan laata? walii isaanii irraa hoo maal baraa turan? Marrattis qorichi maaliin godhafame? Duuka bu'aa. Maqaan kiyya bokkuu gannaaleeti abbaa odaa jedhama. Gadaa godina Booranaa irraan dhufe aanaa daawwaa ganda camee furaa jedhama. An dhaloota kiyya Gujii yotu immoo haala gabaabaa kora har'a qabu barumsa
abbaa gadaa Harargee irraa argadhe torbaan gara bulii kudhanii as buleera irraa argadhe wal qabsiisee yaada gabaabaa isanii isuun barbaada. Laftani dhufe Wallagga Bahaati maqaan koo Durmaa Uummataa kan jedhamu dhageenyeeruma. Dhufti keenya kun akka nama warri kaan keenya tagalleedhanii akkas fakkaatanatti. Ammasuma Oromoo baadiyyaa hojii walagarree yaada keenya walii ilaannee tokko taanee dubbachuun mirga argannee mirga keenyaan dubbachuun gaarii. Oromoon kan nu barbaannu siyaasa miti. Kan nu barbaannu amantaa keenya barbaanna. Kan nu barbaannu aadaa keenya barbaanna. Walii wal ta'uu barbaanna. Amantiin kun sadarkaa kana ga'ee Oromoota kallattii adda addaatirraa Wallaggarraa, Booranarraa, Gujiirraa, Harargeerraa har'a asitti walitti fidee waliin teenye waan keenya irratti waa'ee amantii kanaati irratti mari'annee akka tokko taanu nu taasisee jechuudha. Hundeeffama Mariin paanaalii sadaasa sadii bara 2006 godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti waldaa hordoftoota amantii waaqeffannaan yeroo duraaf qophaa'e irratti hidhata aadaa Oromoo fi amantii waaqeffannaa jidduu jiru irratti hayyooti seenaa fi aadaa dhaabbilee barnoota olaanoo irraa dhufaniin akkasumas abbootii gadaa fi miseensota amantichaa gidduutti taasifame akkamiin geggeeffamaa ture. Hayyoonni seenaa fi aadaa fi abbootiin gadaa waliigaluu isaanii akkamiin ibsan. Xumura marii paanaalichaa irrattis madaallii akkamiitti walaman eenyummaan uummata Oromoo kanaafiyyuu eenyummaa baay'ee qaba uummanni Oromoo. Kanaafiyyuu eenyummaa yookaan immoo aayidentiitii baay'ee jiran kana keessaa aadaan isa tokko bakka bu'aa. Kanaaf amantaan yookaan immoo waaqeffannaan aadaa keessaa isa tokko. Aadaan baay'ee bal'aadha. Wantoota hedduu of keessatti qabata. Wantoota hedduu jiran kana keessaa waaqeffannaan isa tokko. Eenyummaa uummata Oromoo bakka bu'uu danda'a jechuun maalummaa saba tokkoo akka sabummaa isaatti kan isa kaa'ee jiru jechuudha. Sabni aadaa hin qabne ani saba jedhee haasa'uu hin danda'u nama dhuunfaa malee. Yookiin nama homaa tokko hin bulle jechuudha namni aadaa hin qabne. Kanaaf aadaan hunduma keenya saba ta'ee naannoo tokko jiru iddoo tokko jiru waliin jiraatu hawwaliin eeguu jechuudha. Amantaan immoo keessumatti waaqeffata amantaa yeroo garaagaraa bifa garaagaraatiin saba garaagaraa keessa jira. Akka kana Oromootti waaqeffannaa gaafa jennu akkaataa itti Oromoon waaqa isaa akkasumas abbootii gadaa fi miseensota amantichaa gidduutti taasifame akkamiin geggeeffamaa ture. Hayyoonni seenaa fi aadaa fi abbootiin gadaa waliigaluu isaanii akkamiin ibsan. Xumura marii paanaalichaa irrattis madaallii akkamiitti wal amansiisuu danda'a. Mereka kan fikir lah, kalau dia nak kata kaman, dua mana asyik cara tunggu cara, sangifu, amanura, nanti catu, warabesi abju, senior warabesi isari, oga warabesi isari abju sana ni muka dulu Korea, oga muka jangan buat tiga gerakan. Mereka dah itu jangan. Sali hiri rumah sali dan makmur tua. Rumah dah tidak habis. Sali keluar lagi betul. Kali sadarkaa yuunivarsiitii waan barsiifamu bifa falaasamaa waan qabudha kan isaan itti kaasanii nuti himanii nuti illee duraa falaasamarraa dhorkaa turre sodaachaa turre xiqqoo namaa galuu dhiisuu danda'anne dhumaan waa hedduu nu yaadachiisan waa hedduu dudumaltee kan biyyaa nu taasisanii baay'ee galateeffanna maaliif illee to'atee qabachaa bor waan goonuuf maaltu taasa jedhu waa ilaaluudhaaf
دستين وبيع يلا هاتوا انا بيكم Oromoo dha jechuudha. Jecha Oromoo kanatti dhaga'amee Oromoo wal geessi jechuun tattaafadhee dhufee jechuudha. Saniifuu Oromoon dhala namaa akkamitti ilaaltii? Uummanni Oromoo dhala namaa akkamitti ilaala ka jiruun isinii ibsuudhaaf ol ka'ee jechuudha. Uummanni Oromoo dhala namaa addunyaa kana gubbaa nam shanii jira haja. Addunyaa gubbaa nama shanan jennaan gurbaa tokko nama afur qabaa jechuudha. Abbaa isaa takka, haadha isaa lama, obboleettii sadii, obboleessi afuri. Isaa wajji nam shan. Afaan kiyya kun isinii galu? Nam shanii jechuudha. Yakka abbaa fi ilmaa jedhee hoggaa murteessu. Ha abbaa kee fakkaatu, abbatti illee ka ilma fakkaatu addunyaa tana guutu. Yakka haadhaa fi ilma jedhee hoggaa murteessu. Tahaadhatee fakkaatu jaa haadhatti ka ilma fakkaatu. Ani laallu mallattoo eenyummaa uummata Oromootii isiin tun dimokiraasii olaantuudha. Takaleessa sirna gadaa keessatti uummanni Oromoo walii kennee ittiin bulaa ture. Har'allee akka biyyattiitti akka addunyaatitti addunyaan ka barbaadaa jirtu dimokiraasii akkanaa tana karaa nagaatiin aangoo irraa fuudhuu tana nu gadi dhiyeenya jettanii akkanatti irratti qabattanii hagadhaatiin gahuu keessan ammallee gammachuu. Nageyawa, nagejige galgalaf galama, nageyawa. Wahai Segadala udagai, Oromo misanu tol, Oromo berkaru tol, Woli nugal, Woli nubuj, Jeta keda nubut, Wanjene nudagai, Wandage tero wan, Nuebis, Oromo toko tol, Aha toko nubis, Aka nugal sis, Nuberkar, Pradu barudabat, Nutis, Nuas, Hari lagi. Kenyi kanke kusuma tujuma, kenyi kanke bora umoho, kenyi kanke deriba pune jatu ho, nageyawa, kenyi kanke deriba pune jatu, nageyawa, kenyi kanke deriba nageyawa. Awul. Rafi Sababino Awul. Nakuranu Awul. Awul. Mungkuranu Awul. Awul. Biyyi keenya maata'u. Haata'u. Aadaa keenya nu haa bulchu. Awul. Oromoon tokko haa ta'u. Haata'u. Gadaan kun haa qabbiin. Yawa naganode, sifu naganode, alemiyo. Sifu naganode.
Markata, la bauisa, wakayo dina hepi, Wangga fajar ke, Oromo ni kabate jisa banam, Oromo gula kabate jisa banam, Oromo dillu kabate jisa banam, Oromo luka kabate jisa banam, Oromo jatuh jatuh bila membuat sini. Ibu nagma mule alemio, nauwe wakinu mage alemio. Ibu nagma mule alemio, asuri kawak diabe lama. Tambula, ini kudupi, ofi bula, anufi, tambula, ini kudupi, anufi, tambula, ini kudupi, ofi bula, Akal masih orang jadi, kami mana kau membaca jurnal. Aku menjadi pelajar tertentu yang pernah sedekah makan negara kau. Ya ada familia kami, lata mafi, turai lata. Bagarabdi noga, bagawaili noga, kana gutorin nufidenja. Jadi siya kalam mada. Nuti bakatan arraka cima amgen amma mo oromoni edemane asu golgenya kun yada wal dabar fanne akata yana kaynya kana guddu hagana rabu ire fanne amma le rakko yirtu ikanne bakketon bakka hala jechu mana hala jechu bukusata medatti fayyet Marata megatti kulkullaa'e rakkoo meeqatti hiikanne eega bakka sanatti ayyaaneffanne waan nu guutamu malee waan nurraa irratu agarre. Kanaafuu har'aan tana dubartootaa fi dhiirtilleen akkuma gartee ayyaana waggaa kana nagaan nu gahee walit dachaanet waan irreeffannu wal hubachiifne hagana rakka guddifan galatoma sinija angor barra kibba kabarra jechuudha kabaratanii barumsa kana argatanii hordofanii abboota keenya akaakoo keenya abuuboo keenya ka darbanirra haala kana buuqamanii kanuu gadi fidanii nuu gadi fidanii uummata Oromoo adoosaa addaan ciccitanii amantaan gargar isaan saamee biyya biraatti isaan hin miidhin ijaaraa turre amantaa musliimaa ta'e kabbaa fedhe haa ta'u sangaa keenya amma ture kajaare sangaan keenya galma keenya ijaaruu ni qaba sangaan keenya galma keenya guddisuu qaba Oromoon goonuu
amanna. Galatoma yeroo itti Oromoon of beekee wal agarree bakka tokko teenyee waaqa keenya wajjin waaqeffannee lubbuu wal agarree edaadhuma jirraa kaleessa hin babbannee bannee faffacaanee bakka dhabnee akka dhabnee maatiin keenyas nu hubachuu didanii uummanni keenyas nu hubachuu didanii akkuma warra nu balleessu kalees nu barbadeessanii jechuma teenya irratti dhagaan ijaarratanii mastaawutiin ijaarratanii nu deemanii keenyan immoo mana jaalattii takka kireeffatanii akkas tatta'an jechaa warra tureessan warra sanii wajjin ta'anii callisanii kiraarraa gorree seera Oromoo ittiin bulu wallaallee haqaan dhabutti dhabaa kan jirruuf bara ta'eefu waaqayyoon tunuu dubbateefu namni hundi sirroofne malkaatti tulluutti seera Oromootitti bulla jedhee hisbiin taa'an kun hundi walitti waa seera keenya barbaanne malee wanta tokko wanni hojiin keenya kun hojjettu galee yookaan seera mootummaa yookaan seera biraatu kun qabu nu jaalala kaleechatiif amantii kaleechatiif abbaan ilma jaalatee intalti haadha jaalattee obboleessa jaalatu san rabbi nu adeemsu jennee lafeetiin lafaan tokkodha. Akkuma iddaan lafeen tokko taane kan dhiibbaan humnaan waan nu jalaa faca'e kan deebisnee walitti qabachuuf Waaqayyo afaan keenyaaf laphee keenya tokko haa godhu jedha. Dhimmi kun dhimma hunda keenyaa waan ta'eef dhimma jaarsaa, ilma jaartii, ilma dardaraa, ilma dhiiraa, ilma dhalaa waan hin taaneef amma dhimma kanarratti hundi keenyu kan nurraa eegamu kafaluuf gochuuf walii keenyaaf ofii keenyaaf waadaa galuu qabna. Kana kanan jedhu ergaa namaa otoo hin ta'in ergaa waaqa Oromoo, ergaa uumama keenyaa, ergaa ofii keenyaa ofii keenya geessisuuf hundi keenya waliin suu bu'aaf bayyaa dhowwannu. Galatoomaa jennaani Dr. Geetahuun baay'ee isaan galateeffannaa yaada abaree.